Ogeeyyii miidiyaa haala waqtaawaa addunyaa hubachuun hojiilee fedhii fi faayidaa Itoophiyaa kabachiisan irratti xiyyeeffachuun hojjechuu qabu jedhe Inistituutiin Imaalaa Itoophiyaa. Mariin paanaalii haala waqtaawaa addunyaa fi ji'oopolitiksii irratti xiyyeeffate ogeeyyii miidiyaa waliin taa'ameera. Waltajjii marii kanas tajaajila oduu Itoophiyaa, Inistituutiin Imaalaa fi dhaabbanni miidiyaa Horn Review waliin ta'uun kan qopheessani. Kaayyoon waltajjichaas ogeeyyii miidiyaa haala waqtaawaa addunyaa fi ji'oopolitiksii yookaan siyaasaa haala teessuma lafaa irratti beekumsaa fi hubannoo qabaatanii fedhii fi faayidaa biyyaalessaa bu'uureffachuun maqaa gaarii biyyattii addunyaatti mul'isuuf hojjechuun akka barbaachisu Daayirektarri itti aanaa Inistituutii Imaalaa Itoophiyaa obbo Barakaat Dirribaa himaniiru. Fedhii faayidaa Itoophiyaa gama dippiloomaasiin eegsisuun hojii dippiloomaatotaa fi hojii mootummaa qofa osoo hin taane hojii gaazexeessitootaas. Gaazexeessitoonni ispeeshaalii dhaabbileen miidiyaa fedhii fi ejjennoo mootummaa Itoophiyaa gama dhimma alaa irratti naannoo gaanfa Afrikaa irratti ta'uu danda'a, addunyaa irratti fedhiin mootummaa Itoophiyaa maalidha isa jedhu sana sirriitti seeraan kominikeet gochuudhaan warroonni biraa waa'ee biyya keenyaa akka sirriitti hubatan gochuudhaaf gaazexeessitoonni shoora olaanaa waan qabaniif dhimma kanarratti ministeera waliin dhaabbata Inistituutii keenya waliinis walitti dhufneetoo haasofnee hubannoo gaarii irra ga'uun barbaachisaa waan ta'eef sagantaan kun qophaa'e. Ogeeyyii miidiyaa tarsiimoo fi maammataa dhimma alaa biyyattii hubatanii beekumsaan akka hojjetaniif gara fuulduraattis xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu simaniiru. Innaa beekumsa gahaa qabaatan qofadha. Kana moo deebisanii kan calaqqisuu danda'an waan ta'eef kana boodas Inistituutiin dhimma alaa sagantaa akkanaa qopheessuudhaan gaazexeessitoonni Itoophiyaa dhimma alaa Itoophiyaa poolisii dhimma alaa tarsiimoo dhimma alaa akka sirriitti hubatan gochuuf ni hojjenna jechuudha. Fedhii fi faayidaa Itoophiyaan sadarkaa biyyaa qaxanaa fi Afrikaa fi addunyaatti qabdu galmaan ga'uu fi dhaabbilee fi ogeeyyiin miidiyaa gumaacha olaanaa kan qaban ta'uu kan himan ammoo obbo Fitsum Isheet Shimallisidha. ኢትዮጵያ ብዙ ፍላጎቶች አሏት. Itoophiyaan fedhii hedduu qabdi. Akka qaxanaattis ta'e Afrikaa fi addunyaatti Itoophiyaan fedhii hedduu qabdi. Fedhiiwwan kana ammoo kan waloo taasuun yaada walii jijjiiruun barbaachisaadha. Dabalaa deemuu uummataa fi fedhii dinagdee biyyattiin qabdu kana galmaan ga'uuf fedhiin guddaan jira. Milkaa'ina kanaaf ammoo dhaabbilee fi ogeeyyiin miidiyaa gumaacha olaanaa qabu. Haala qabatamaa addunyaatti mul'isuu fi miidiyaan humna guddaa qaba. Kanaaf dandeettii ogeeyyii cimsuun barbaachisaadha. Ilaalchi ogeeyyii akka guddatu taasisu hubannoo isaanii cimsuun fedhii Itoophiyaan qabdu galmaan akka ga'uuf waltajjii qophaa'edha. Kanaaf ogeeyyiin miidiyaa fedhii fi faayidaa biyyattii irratti xiyyeeffachuun milkaa'ina kanaaf hojjechuudha qabu. Ogeeyyii miidiyaa marii kana irratti hirmaatan yaada kennaniin dhimma dippiloomaasii, imaammata dhimma alaa, haala qabatamaa gaanfa Afrikaa fi addunyaan irra geessee hubachuun fedhii fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Dippiloomaasii hojii wal qabatee keessattuu fedhii addaa qaxanaa naannoo Afrikaa gaanfa Afrikaatti mudatu wajjin wal qabate Inistituutichi qorannoo gaggeessaa turee fi argannoo inni argate irratti bu'uureffate maaltu jira waan jedhu sana ifatti miidiyaaleen otoo rakkatiin akka beekanii gabaasan gochuudhaaf leenjii qophaa'edha. Sanaan alattis immoo gama miidiyaatiin miidiyaan akkamitti dhimmoota argate kana fireem godha ፋይዳ ቢያለሳ ኤክሲሱ ዳንዳ ካንጀሩ ካንራቲ ካንኒ ፉልለፈቴ ዓለም እንዴት በማይገመትና በሚለዋወጥ አዱኛንቱን ሐላ ሂኒ ገሚን ጅጅራማ ጅርቲ ኢትዮጵያኒስ ሐላ ቀባተማ አዱኛን ኩን እረጅሩ ወሊን ፍዴሼ ሐላን ከበቺሱፍ ፋይዳ ቢያለሳ ኤክሲሱፍ ሚዲያሌን አጀንዳ ኬኛ ሐላ ከሚ ዊጥኔፈጩ ቀምና ካንጀደ ወረቲ መሪ ገገፈሜዳ ፋይዳን ቢያለሳ ከበቺሱፍ ሶዳ ጅረን ረቲ ኦጌይ ያዳ ኢሳ አካወል ጅጅሩፍ ጨራ ጋሪ ከኑሙ ዋንተይፍ መሪና ከናጭሙ ቀባ sirni imaammata dhaabbilee miidiyaas fedhii fi faayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna.